Baay'ee eegamee gaaffii gara xumuraatti geeffanneerra. Gaaffiin nu hafe keessaa tokko amma naannoo zoonii waraanaatiin hooggantan kibba ba'aa keessatti torbee kana keessaa jimaata darbee eegalee wanni miidiyaa hawaasaarraa deddeemu tokkotu jira. Sanaan wal qabatee waan hedduu namuu gamaa gamanaa kaasa. Akka jaarmiyaatti tarii waan kun olola yeroo hundumaa deebii laachaa deemuun waan hin baratamne ta'us qabsoo hidhannoo naannoo sanatti deebi'ee ija agarsiisaa jiru kana gufachiisuudhaaf waan deemamaa jirutu jira waan ta'eef sanarraa akka hawaasni waa hubatu isin affeere tokko waan isin gaafachuu barbaada. Kanaaf wanti deemaa jiru ajjeechaa jaalleewwanii wal qabatee naannoo sanatti akkamiin waraanni bilisummaa Oromoo wareegama jaalleewwanii ibsataa yoomis kan inni beeksisu ammoo waan amma ta'e irratti immoo maal jechuutu jira ummati maal beekuu qaba jettanii ibsitu. Waraanni bilisummaa Oromoo kaayyoon isaa waa'ee kanarraa haasa'uufillee turre haasa'uullee fedhiin qabu ture. Kun ana qofa otoo hin taane akka dhaabaatti akka dhaabaa qofa otoo hin taane akka riphee lolaa nama riphee lolaa tokkootti namni injifannoo diinni galmeesse injifannoo irra galmaa'e jedhee miidiyaa hawaasaa tiwiiterii tokkorra dubbachuu dhiisi nama dhuunfaattuu ni himamu jechuudha. Garuu har'a nuti waan warri mootummaan ijaaree mootummaan ta'e jedhee bobbaasee miidiyaa kana gubbatti akka harree qorxiisa coqorsatti iyyaa oolaniif jennee dubbachaan jirru hin dubbannulleedha jechuudha. Wanni nu dubbisu yoo jiraate ummanni qulqulluun ummanni garaa isaarraa onnee isaarraa waraana kana bira dhaabbatu jiru. Waraana kana gargaaruu jiru waraanni kun keessaa dhalate haadhaaf abbaan kenna olola warra akka harree iyyan kanaan burjaajahuu danda'a. Haala biraa keessa seenuu danda'atu har'a wareegama jaallanii baane akka dubbannu kun wareegama jaallanii afaan kennaan baane miidiyaa irratti haa ta'uun ammoo wareegama lammaffaadha. Wareegama kenna diinaaf jedhuun sooshaal miidiyaa irra baanee dubbachuun wareegama lammaffaa. Gaafa ati amma dubbattu kana irraa warri karaa keessaatiin na gaafachaa turan jira warri itti himaa ture jira. Yoo himuun barbaachisa taate karaa keessaatiin na haa qunnamanii itti hima jechaa ture. Akka hooggana dirree kana irra jiruutti dhugaan jirtu kana jedhee itti hima. Kuniyyuu ammoo ijaajjii shira diinni qindeessee waraana bilisummaa Oromoo zoonii kana keessa jabaachuu isaa kun dhukkubbii sammuutti ta'ee isa kana fayyadamnee waraana kana duuba deebisna jedhu ijaare kun na dirqee malee dubbachuu hin barbaanne jechuudha. Injifannoon irra galmaa heddiinaaf hin himu jenna. Injifannoon irra galmaa heddiinaan qagadee naa ta'u jechuudha. Himuun hin barbaachisu. Eenyuyyuu hin himu hin himamulleedha jechuudha. Kanaaf wareegama lammaffaa warri nu kaffalchiise kaan warra diinni ijaare diinni iyyisiisu jiru kaan ammoo warra diinni ijaare kana faana warra otoo waan hubanne iyyantu wareegama lammaffaa nu kaffalchiise wareegama keenya himuu jirra dubbachuu jirra. Jaal Kamaal Heebboo Ustaaz Kamaal Heebboo namni akka kenna itti aanu hin jiru. Namni akka waraana bilisummaa Oromoo isa aanu hin jiru. Namni akka waraana bilisummaa Oromoo isa jaalatu hin jiru. Namni akka waraana bilisummaa Oromoo yoo bakka sanaa inni kufe isa hir'isu tokkoyyuu hin jiru jechuudha. Waan dhugumaa namni daabboo kuufee amma miidiyaa irraa iyyuu kan laalinati. Eenyu hir'isa Kamaal? Na hir'isa keessa. Bakki Kamaal narraa hir'ate sun qaayisuun ananiidha. Qaayisuun nadhagahama beekta. Adda Oromoon uummanni kibba bahaa kun qaa Kamaal dhibbane sana jaamsa baay'isi eessaan sii cufnaa odoon taane qaa sana eessaan sibba bal'isnee waraana kana sirraa diignatu abjuu hirriba nama dhoowwee halkanii guyyaa iyyanii hirriba nu dhoowwu jiranii isa hubatu hubachiisnee jirra karaa keessaa miidiyaa irra bahiin waasahi feesbuukii kan keetiin sararuma tokkollee yoo ta'e haala wareegama isaa nu barreessi anammoo wanni baheesinii barreessu hin jiru injifannoo lammaffaa ofirratti hin galmeessu wareegama lammaffaa hin wareegamuwanii wareegama lammaffaadha baheen dubbachuun diinni gaafa sana booji'ameef diinni gaafa sana dirree sanarra dhumatee reeffi isaanii guyyaa lammaffaa bakka sanarra ta'e sun injifannoo irra galmaa ittiin fakkaatu diinatti soo hin dubbadhu jedhee boohaa ture jechuu garaafi garuu haalli ture jaanni lola gaafa aanaa shirkaa fi saburee walakkeessa irratti lolli ta'e sanarratti qabsoota galmaan gahee jaala kana qofa miti jaallan qabsoo gaafa sana galmaan gahan
isa qofaa miti namni qabsoo sanarra gaafa lola sanarra qabsoo sana galmaan gahan amadahanii aasaa kaffalan isa kana qofaa miti jaalkamaan qofaa miti wareegama akkasii kana ammoo xureessanii wareegama akkasii kaffalame kana haalanii waraana kana duuba deebisuuf carraaqqiin gara diinaatii godhamu faana uummanni keenya kan hubanne sirbuun cal'isee iyyaa ooluun haamilee nu tuqan haamilee nu tuqe uummanni keenya haamilee nu tuqanii jechuun uummata keenya haamileetu nu tuqame jechuun kibba bahaa keessatti kaleessa gaafiin uummanni kun gaafataa ture waraanni maaf kibba bahaa keessa gadi hin dhaabbanne baatii 8 itti kibba bahaa kaasee zoonii biraa irra ture zoonii biraa kanarratti warroonni naqunnaman turan gaafas jara namaaf achitti hin dhaabbanne waraanni kun maaf akkas nuun goonee jettanii warri mataan dhukkubsaa turtan jirtu uummata keenya har'a gaafa waraanni kun jabaatee sadarkaa kana bira geesse lollee wareegama keenya dirree irratti arguun injifannoo dha lolleeyyuu wareegamnee argamuun injifannoo bakka kanaayyuu dhukaasni ba'uun injifannoo guddaa akkas ture sila akkasi gaafachaa turtan har'a immoo yeroo nuti jabaanne bakka takkaa miti bakka lamaa miti iddoo itti bosonni kibba bahaa oromiyaa keessa jiru keessa baatii xiqqatti waraanni kun haga sana guddatee diina taa'ee dhaabbii dhoogee jiru keessatti ammoo waraana kan akkamiin cabsina jedhamee ajandaa bocame kana yeroo isin sirbitan haamilee nu tuqxanii jedhu ustaaz Kamaal heebboo adda isin baatanii wareegamuu isaa afaan kiyyaa miidiyaa irra na haasofsiistan kana gaafa sana wareegama isaa dhoksu diinni wareegama isaa argee nutti hin gammadin jechuun jaallan guyyaa guutuu lolarra oolte sa'aatii 9 haga sa'aatii 1 lolarra turanii isa awwaalu baasanii awwaala sana midhaasanii akka diinni hin argine godhu yoo xiqqaate haga halkan kan keessa sa'aatii 7 olii waraanni kun ifaa deemaa ture jechuudha. Rabbiin maal isiniin jedha uummata kana? Maal isiniin jedha rabbi jala deemtanii waan hubatamuu qabu maanan gaafame maanatti nan bilbil miidiyaan rabbaate maayyi miidiyaan rabbaate maa diina faana sirbit hoogganni naannoo sanii bilbila isaa nuu kenna waan akkasiitu dubbatamaa jira adda baafannamaaf hin jennu waan nama ajaa'ibu waan nama dhibu har'a yoo viidiyoo suuraa poolisoota gaafa sana boojinee maxxansine bifa fuula isaanii kalarii jijjiirtanii inni isa kana jettanii dubbattan ceerri haga kana caaleen jiru jechuudha. Nu ceersitanii jechuudha. Dhugaa isinitti himaa. Ceera guddaadha jechuudha. Mataa gadi nu qabdan hamilee nu cabsitanii jechuudha. Gaafa suurri viidiyoo diinaa dhufee kalariin jijjiirame inni kana jedhamu akka ajandaa diinni bocee maanu